Zawana bakia damako zawana bakia walitidani lalobo sani. Esa bashi tiro to filmo. Tola gudi. Malu margabu la moera na tu moe sarf te gribiti. Enyot. Atu eny. Nando kana kesette mabiyana kesette namna mbene jira. Momba ma tufiki yakun. Ana urgecha si biru nanjira kankeo. Kanko mo. Sweet orogal. Chobari dwabashi. Tokkitti Arsenal deggaftu Manchester injedam. Besama am charuma dalala. Mari baka aku nundi moeran. Maro tu sila aku no buddu tana jala ne safu te baka aku nundi. Imma si ilaalatu qofa irratti too deessite gaarii natti fakkaata. Immina ilaalatu mocha lalali. Ali ka korori meto. Maal sitti fakkaate chaala immina ilaalatu laaffa yeroo chaala la. Akorori meto. Akorori meto dagami asmaranko dagami asmaranko. Wadme asgara gari meto kiti. Akara na ilaalatu. Maal godhataa jaldeessi fayyaan kun yeroo fi sirbuu dhiichisu ragaduun fakkaata. Sababni isaas kilabni keenya beekamaa guddaan gadda guddaa keessa waan jiruuf. Wayyo kilabako wayyo kilabako. Maalo maaltu saquunname maaltu gudeedu. Amma dheengadduma kunoo ganda siddiseeti wajji farsoo wal affeerree wal gaabbasnee addan baane. Maaluma odeessaa jirtaa kommentaatara. Ati waa'ee maalii taasaa jirta? Oro bucho. Waa'ee maqaa kootii tabba sitti ulfaata. Isa baruu fi beekuu hin dandeessu. Ani garuu kan odeessaa jiru waa'ee seexanoota diddiimoo, waa'ee fardeen abbaa gadaa, waa'ee deeggartoota Manchester United dubbachaa jira. Arsaaniti akkasii jetture maayiin ture ante. Waa jalqaba waa naagaleera garuu akkanumatti silaaleetu akkanumatti naagaleena jechaadha laal. Waa'ee isaaniitti naan jetture waa'ee dhiite kufaayii naan jettu kufummoo gaggabaa naan jettu. Amma waa'ee ishii immoo maalasi gargaaruu danda'aleen waa'ee isaanii maalan keessaa qabaan. Karra kana na duraa banii deemee tan abbaa wanaa dubbisa. Ayyaa tala ta'u. Ayyaa qurufuudhiin tala. Ani kanan jedhu. Gaddi kan keenya hundi hanqatee gadda biraa nutti dabaluudhaafi. Gadda biraa wuccaa gariidhaa suuftee nutti dabaluu fe'ati immoo. Laal. Asiin miti asiin odoo naqalte hin banu karra kanaaf. Amma wanta ati odeessaa jirtu guutuunsaa wanti na ilaallatu tokko iyyuu hin jiru. Karra na duraa banii nan deemu. Hin banu maaf hin bana? Ani badee. Waan ishiin turi xaarmushiin haante? Karra na duraa banii nan deemaan siin jedhu. Hin banu. Anamu. Anamu. Falfatti jaldeessi fa'i. Taragaagai miira keessa seeni. Atu tasgabbaai. Maaluma fakkaataa kuni? Miira keessa seeni. Namni eenyuyyuu na dafu. Eenyuyyuu utuu jedhi. Taragaagai itti meelaa. Baasi kai yoo dhiira taateef. Baasi. Karruma na duraa banate sitti nagarsiisa. Karruma kana. Maal ta'uu barbaade reetam? Maal akka ta'e? Akkana rukutte kanatti maaramii sooressi haa rukuttu. Laal akkuma dhiira dharraatetti hafeeti. Maal garuu dhiira situn maal dhiira dharraatiiran? Maalitun mortuu naante? Wayyoo. Maalutti erganarra immoo yaadana. Nadhiis kun ooltu garbeeli ishiinarra.
Nurkutteera. Geecha. Maali gurbayyoo ganamaan akka salaabii kana fakkaattee iddoo kee keessa kan dhaabbattu? Bufulle. Callisa. Sagalee keessan gadi qaba. Sagalee gadi qaba. Eenyu haa gammadu jedheeti nama mooraa kee keessatti immoo sagalee koo gadi qaba gurbaa. Mooraan kun keessani fidaa kaamaa sira shaanatti kennaame. Eega keessan ta'u keessanii fi kan nama biraa ta'uu jechaadha. Adda baafachuu dadhabee sira shaanatti kenna. Anaatu badee fuullaasaa futtaasaa cuqaasaa munaaqsa. Maal jechuu barbaadde? Obbo Fulle. Amma jechaadha nuti asumaa dhaabbannee wal guggubne wal lolla malee jechaadha laal diinni keenya. Masaaraa guutuu hidhateetuun gara masaraa keessanii seene. Nuti garuu asii kun nyaachatti jirra. Mana keessatti waan hojjetamaa jiru hin beeknu. Ati oggaasa shurrubbaa shamarranii tolchaa turte jechuudha. Of course jette ijoolleen. Ani immoo Obbo Fulle waan isaan irratti raawwatan hin beeku. Waanuma isaan na godhallaa waanuma takkitti waan yaadadhu hin beeku. Namoota meeqa isaan? Obbo Fulle yoo lakkaa'uudhaaf oomi yeroo naa kennan. Lakkaa'umaaf jechaadha laal si'aatuma takkitti akkan isaan billi jedhee too'i lakkaa'uudhaaf yeruma takkitti hin arganne maal amma takkitti jechaadha hin dhuftee. Barrii kana innuu namaan deemu namaan banamu silaalaa. Takkittuma booskiidhaan rukuttee hin bante. Kana booda iddoo kana seentee hin lallaaltee gara kunoo gara margaa sana achi deemtee raattee achirra utaalte. Wow itti akka jabbilee yaada argatte. Maratti. Hin gadooddii. Kana booda amma achi deebitee ani immoo maal taatee too'i itti siqee yookaan laal jalqaba irratti kana na qabde laa qoonqoo. Kana booda sagaleen keenya hin bahu. Maaliif sitti akkaata qoonqoo na qabuun ishee mochaadha akkasitti iyyadhuuf laa. Akkasitti iyyachuu hin dandeenyeef qoonqoo kana qabdi. Amma ijaaninuma ishii ilaala. Masaaraa harka lachuutu qabattee jirti. Kana booda ani akkana ishii ilaallani. Masaaraa tokkichaan kanuma amma na rukuttee kinchir nan du'e kanaan booda. Ani du'ee amma kanaan booda bakka isinis hin ajjeeste jedhee xiqqoo ishii bakka ishii natti ilaala akka atis duute nan laala jedhee akkana hoggaan ol jedhu anuma duuba jirti. Masaaraa akka mirgaatiin qabattu sangaggeetti kana na dhoofte lip nan du'e kanaan booda. Kanaan booda du'ee achumatti hafee amma kunoo du'eetu ban jira. Ani amma du'aa kee wajjin haasaa jira jechuudha. Fulle maaramni Obbo Fulle maal taata isin immoo amma na laalaa kaasintu beekaa bara. Amma du'een jira amma sin lalaalaa. Natti maaloo? Gurbaa. Raatuu barri raatichee rarraasetti raroo raratuu jedhan. Natu balleechee kasii wajjin hin dubbate. Beenaa gaa hima didduun du'an didduu jedhani been. Oggaa itti man kan didde du'an moo hin didduudhani dhaqa. Obbo Fulle. Laali ani amma jechaadha waan asin hin jedhu jechaadha laali naannuma kanatti laali naannoo kanatti makalaakaa bitachuu qabde si jechaadha laa qatarachuu qabde makalaakaa maal taatani wanni aalmushii wanta amma namaan kunne asitti beetasaba tokko keessa nama lama galaafattiire akkan galaafanne garuu laalsi itti bitadhaa isin hin jedhe laali ani isin itti hime maali ishin tuni hante wayyoo numa na dhodhooste. Malu becha sama.
Urgeessa! Nama guddaa kan nuti isin maaf akkanatti jeeqxu? Lakkin talatoo jeequ si jeequ fi miti bara. Si dubbisnaan na jalaa dubbachuu didde kanaan dura si argeen beeku na eetan iyyeen beeku. Walii gal. Amma nyaata kana nyaadhee raadhaati sana booda waliin dubbanna. Tole? Tole maal akka si gargaaru barbaaddeen talatoo amma? Biddeenatti si dabaluu laata? Ittootti si baasu? Eenyu siin jedhumee wal baruu dandeenya geertii koo? Hin mul'atu nyaata irra hin jira. Maal nyaattan talatoo silaa tiriis duwwaa gootee masoobinis duwwaa jira. Shuree! Nageetu mooyi. Shuree! Hidheen jiru. Raajan! Isas hidheen jiru. Bagayite cimtuun tale. Heeruun jedhe. Sagalee makeessan gadi qabadhaa. Ishee hidheen jira. Ishii siitee jirta jechuudha. Eeyyee. Akkamitti si hidhamte talatoo cimtuu turte ishee? Akkasumaan otoo haasa'uu dhama'uu baattanii. Sirriikaa hin jedhe. Dhaga'u isa haaduuchu rabbi. Duuddan ofiiyyuu hidheen jiraan isiniin jedhe. Isallee moo? Yaa. Inni duraanuu hidhamaadhaam. Ani isaallee akkanumaan ifaajjeen talatoo. Ana hoo hiite moo talatoo? Fayyumaan qabaa? Of argaa jirtamni sitti mul'atu. Intalatoo. Abbaan ijoolleen jalaa hidhamte ija maalii qaba jetteeti? Maal si gargaaru meema maaluma narraa barbaadda? Tole. Yaada keessan otoo iddoo biraatti hin ergisin na caqasaa. Dhaga'amaa jiramni? Eeyyee. Akkam sagaleen koo? Bareedadha. Tole haa ta'u. Tole. Ani maqaan koo Sweet Oromoo Girl. Buchoo bareedduu abbaa ishee. Tokkittii Arsenaal deeggartuu Manchester jedhama. Deeggartuu Manchester United hin ture. Sunnaa ta'uu dinnaan gara Arsenaal dhufe. Amma immoo kilabni koo duraanii wanta inni keessa jiru baay'ee humnaan ol waan na yaaddesseef gargaarsa barbaachaniin gara keessan dhufe. Qaxaleen talaa maallaqa narraa barbaadda jechuudha. Yaa qaxalee jaarsaa. Ijoollee koo maaliif tiree? Isaanii kilaba ani deeggaru waan deeggaruu didaniif. Isaan kilaba kam deeggaru? Isaan Manchester United hin deeggaru. Ati moo maallaqa kana kamii guuraa jirtaree? Anis Manchesterumaaf maallaqa sassaabaa United hin deeggara. Maarreen talatoo haga hiiktee wajjin hin hojjettanii? Maal seetan? Isaan yaada kootti waliin galan kanaaf jedheetanidhe. Ani immoo yeroo hundumaa nama yaada kootti waliin galle badaa agas mara natti hin tolu. Raatuu barri raatechee rarraasitti raroo raratu. Jedhe abbaan koo dura. Yaa jaarsaa durdurii yoo ta'u dhiifnee mee waatuu jennee akkam mee. Mallee gaariidha. Ammaaf ittiin qophoofne. Boru deebi'ii kottu. Dhiifa manaa godha maqaa keessanitti hin beeku jechuudha. Baay'ee otoo hin taane birrii 100 or 200 yoo nu laattan marsaa kanaaf gahaadha. Ahaa. Inumaayyuu wantichi marsaa qaba jechuudha. Yaa sirriitti malee ammatti yoo maallaqa hin qabaanne soofaa kanaa fi televezyiinii kana fuudheetiin deema. Sanaan booddee gaafa maallaqa argattan dhuftanii narraa bitattu. Maalitti fe'attamoo intalatu? Sun isin hin yaaddessin. Dhaabbatichi konkolaataa of danda'e konkolaataa mataa isaatiin qaba qaba. Konkolaatas qabdu jechuudha.
Gaafiin keessan ol na jechaa jira. Amma waan tokko dhiisaatii haasaa biraa nan barbaachisu. Kun uffata kana uffadhaa ittiin suuraa kaana sanaan booddee nama nu gargaaree fi nama nu gargaarre kanaan barra. Tole dhaqeen immoo warra dhaabbatichaatti suuraa sana argisiise konkolaataa fidee dhufa. Amma uffadhu. Rakkoon qabu intalatoo. Tokkoo mootii kumaayyuu si wajjin hin qabu. Akkas malee qaxalee jaarsaa. Haa kaanu kaamma. Baay'ee. Shura, siin odoo siin dallaa kana keessa jirtanuu akkamitti intallamma sana geechu dallaa kiyya to'attee siin jedhu. Siidhaan Adaa'ii talaayyuu ani argine be. mana abbaa keetiin na eegaa turte. Kunoo achi biratti bakka meeshaa walii qabadhu san achi biratti odoo meeshaa walii qabachaa jiru jecha duuban dhufanii luphee kanan na bu'an. Baay'eedha isaan. Hin beekan isaa argaree achuma ofirraa qabadhee yoo akkana naanna'uu jecha naddu kanaa'ee jenna bishaan moo'inna keessa gadhiise ligidii mataa qabee aga wanni surrii keessa kan dhiisee jenna achuma ofirra gattaa'e yoo achi dadhabee ofirraa qabadhee nama kana laalladhe jedhee yoo achi ol ka'u hom tokko na bira hin jiru uffatuma sana nan irra jira achuma isii ofirraa arge isii moodoo ofirra ilaalaa jiru natti bareeddee si na dhuftaa. Maal jedhaa kun gowwaan kun. Lakki saabbii aanaa miti gowwaan kan uffata na godhee deebisanii gowwaa. Lakki saabbii gowwaan aanaa miti uffata kan natti godhee deebisanii. Eeggadhu koo amma meeshaa kana wajjin konkolaataa fiddee toosifeeti. Naatti galee gowwaa. Maal qaaqaara kun burii namicha qottee anarra qotta isii rukuttuu shamaa. Ebala buute tuni mootamii badi bassaatiyya bassamatiyya. Balaa maalitti bu'aante maal taateet immoo kana darbaa balaa akkamii akka bu'u barbaaddaati. Diinni keenya nuu rafee hin buluu maayikiraaskooppii bitaatoo natti kenna achumattan ishii tasgabbeessa achumattan keessummeessa nan jennaan na didalla odoon amma maayikiraaskooppii qabaadhee chalaan nan laalaa achumattan ishii tasgabbeessa iyyuu sila. Achumattan ishii balleessa iyyuu maayikiraaskooppii bitaatoo natti kennaan na didalla amma chalalaali daa'imni amma firii dangaajaa geessu amma dhuftee too eessitte chalala nurratti udaante udaanuufchaa sitti fakkaate sootaan ugeeddartee deemte. Tamana keenya jirtu tana caalaa qonxatti daa'imatti. Maal taateeti maante odoo qonxee taate ani qacamishiin godhu qacamishii godhee too ishii rarraasuu yula maayikiraaskooppii sun kanaaf na fayyadaa yula. Amma dhuftee too eessitti dhuftee waan barbaade nurratti raawwattutti kan hunda nuun hin ga'u bisilaa jira. Amma jalalaan hin dhuftee sittee teechee kanaan booda amma firee dangaajaa geessiba. Nama sitti fakkaate taakkii takka. Amma nan qaba jedhee tani qazzadeetti deeme utaaltee boottii kiyya keessa na seentu sitti fakkaata. Boottii na seentu kanaan booda amma boottii seentee mi'aa baatu. Nan gorogora mi'aa baatu. Boottii na qurxaree tani nan dhiise mataa nan dhaabbadhe. Ateecha gaggaragal. Mataa nan dhaabbannaa ofuma ishiiti xafette na fuulduratti. Kanaan booda achuma turtee nan qaba jedhee tanam itti deema olu taaltee anasii ol baatisee gurra kiyyatti gixximi jettu sitti fakkaatu. Kana booda gurra kiyya seessa seente doktoroonni irratti waliin maratuuka. Naatu keessaa baasa anatu irra caalaa baqaskinee keessa baasna akkanumatti keessaa fuuna waliin nyaatu haa doktoroota. Hundi isaaniitu dadhabanii galal jedhaan jedhe. Shimala kiyyaa nan goroggoru eegan. Nan goroggoru. Shimala kiyya yookaan akkana gadi qabu wajjin kaattee dhufu. Buute shibee. Kaattee lafatti buute. Kanaan booda amma achitti nan dhaayiree taniin sagalee wayii natti dhageechisuu qabdi. Akka maal ishiin bookee busaa. Bookee busaa. Akkan. Jechuu qabde. Akkan. Kanaan booda achi inuma jejjette nan baafadhe kootii kiyya. Uffata kiyya nan baafadhe irrattan darbadhe nan ishii ukkaamsa. Akkan.
Kanaan booda na ishii ukkaamse uffata kiyyaan mareetanii akkanatti ishii cammaqeetanii naannessee ofirra. Naannessee 15 ofirra naannessee 16 irratti oolman ishii gadi. Asii ol jecha. Kanaan booda amma hoo gadi deebite qaban ishii godhatanii eeggachaa ture. Nan eega kanaan booda nan eega mi'aa dhuftu. Akkaan. Bakka achumatti daara botoroo taatee ni danniisa. Ishiin hin gadhoofte hante siistama ishiila uqatii qabdi ishiin illee akkuma raajitti. Kanaan booda achi narraa gortee karaa shureen biddeen tolchitu maajetii keessatti xabi jettu sitti fakkaata. Kanaa keessummaan hin dhufa jechaa jedhani shureen biddeen dheengadda tolchaa bulte. Ittoo dheengadda waxaatii bulte. Akkaan. Mucucurruq. Nyaata. Biddeen wasoobii tokkicha fitte hantee maal taate? Waxii distii tokko wajji. Muxuut gootee baateedha. Anka jedhu. Baga rabbiin kiyya si baase. Maal taate hantee oolume? Rabbiin kiyya baga si baase. Baga si bulchaa boora. Indi hin qoosta hante? Anka jedhu. Ani bada namatu ila boombaa citee bishaan gajjisu argee beekaa. Beektaa? Ka akka kee jissu garuu argee beekaa. Namatu kijibaa beekaa an nama kijibu baay'ee ma argee jira. Anillee yeroo ma kijibaa nama akka kee kijibu. Nama akka kee garuu ila nama bineensa na godhe takka argee beekaa. Bada namitti daa'imatti amma maqaa isii dhooftee amma dubbachaa jirtu tunuu jecha. Homa sirra argitee namni kun dhiira ta'uun qabu jettee shishinii tana si gootee si biraa deemtee siin jedhe. Dhiirummaa isa madaalu jettee jecha. Maali kun hawusi billaahi? Sitti melaani sitti melaani. Arraba kee laal likkiitti godhadhu arraba keetiin. Ani duraanuu arraba kee hin jaaladhu. Akkuma wanni isa namatti gadi gadhiista arraba duraanuu. Jaalannee sitti fakkaateen kana uffanni. Maal taate ishiitu nutti uwwiseem kana. Kana laal ishiitu odoon ani argin odoon argee tola jedhaafeen. Ana nan beektu ati. Akka jedhu. Istiraateejii wal fakkaataa mana kana guutuu qabattee jecha daa'imatti. Laal amma kana odoon beeknatti uwwiste kana ani kanan jedhu. Maal ante kana hoo ishii uwwisee kana silaa sirratti argeetu hin beeku anu. Isi mannu godha akka nurraa bareedu argitu isi mannu duree nu biraa lixe kanallee. Si immoo kana sii goote ante. Eeyyuu. Baal biddiqqoo daa'ima. Laali kan tuffatantu namarraa muraa jedhan. Apa gattai ka? Isa illee sirraa furtee onnattiin. Eri waa jechuudha ante. Waa jechuudha jiraanni ante. Maal? Yaa jiraatu inni jiraatu isaa mishaa. Anka jedhu. Ila suufii tanarra beektaa? Kana sirraa bareede. Wama gaarii si godhe wanni kun sirraa bareede. Wani moo edi maal taate ante suufiin irraa bareeda galbeeri maa jechuudha. Ammoo dhiisira. Laali sitti agarsiisa galbeeri. Ana lakki nama nan baasii akka bishaan sirraa bareeda beektaa? Maal taate ante koo sitti agarsiisaani maa. Suufiin manarraa moo? Suufii fi shimallee anarraa moo? Watti wajjin arra. Laa. Tabiraati la. Hin bareeda kunillee. Agartee? Mishaa kunillee. Laal. Surree laal yaante. Wottitti gadi siiqii laali surree. Laal. Surree kiyya agartee laa. Laa. Eeban. Eeba laabuut. Maal taate kana caasi tokkaate boottiin agartuu wanti laa. Eeban. Itti mul'ataa laali. Nama na duuba surree waan biraa keessa jiraaba. Ila akkana naa godhe amma. Ulaagaa shamarri guutatuu qabdu hunda isaa guuttattee jirtaa beektaa gaafa jaawwaa arguu eegalte nu himi kaa. Hoboxaa godhannee dhufnee si gaafannaa bada naman. Anan jedhu laali jechaadha shuraa dhugaa garbeeneessiin jedhana maal isaafi miti laal akka ati yaaddee miti laal. Hoggaan asii ol ishii darbaddu ishii achirraan bahee badee jechuudha laal. Wayyoo as keessan baatee baddee hante. Ana dhugu. Tajaajila. An jechuudha gaaffii tokko hin qabu. Maaltu na ajaa'iba beekti? Kubbaa miilaa yeroo taphatamu maaliif harkaan darbachuun barbaachisee jedhe.
dhiisii ba'i. Dirree gannaa dhiisii. Yaa Rabbi. Amma kunis amma dandeettii tokko ta'etu miti. Dandeettii biraati. Namni dirree guutee osoo jiruuti anaatiin qofaatti dirree naa gadhiisi jechuun kunis kennaa biraati. Birabbi amma wanti naa kennite kun sitti hin baay'atu yaa Rabbi. Kan gaaffii natti ta'u. Kashalabbeen meeqa dirree keessa jira miti. Isaaniif hin kennitu kanafa. Oduu kee dhiisiiti amma dirree gannaa dhiisii ba'i siin jedhe. Bahuu nan baha garuu jechuudha. Dirree dhiisee nan baha. Wanti ati naaf baruu qabdu garuu artistii Oromoo kanaaf wanta ati baruu qabdu. Tole. Muuziqaa. Yeroo kubbaa miilaa. Stand up! Stand up for the champion! Isa jedhu jechuudha. Sagalee jalaatu. Champion! Jedhu sana. Anatu hojjetama. Dhugaa jedhe gaa. Dhugaa jedhe abbaa dandeetti. Haadhu ka taphachiisu. Haadhu taphachiisin siin jedhe. Kunoo dirreen bal'aadha. Kunis amma dandeettii biraatii jechuudha yaa Rabbi. Amma anaan amma kana na dhiphisuumti maaliif barbaachise amma guyyaa guyyaatti dandeettii haaraa natti fiduun maaf barbaachise yaa Rabbi. Achitti taphachiisi jette. Qottu yeroo tokko seerota kubbaa miillaan si barsiisa. Seeronni kubbaa miillaa inni jalqabaa jechuudha. Seerota kubbaa miillaa isa kana. Falfaltichaa. Akkana hin jedhu. Seerri kubbaa miilaa fi kan muuziqaa wal fakkaataa sirriitti malee. Keessumaan akkaataa nama itti na dhoofte jechuudha. Yeroo jalqaba kiiboordii rukutuuf istiidiyoon gadi gargar hin bahu. Warri kubbaa miilaa immoo deeggartoonnis nama reebduu, warri seera baastanis nama reebduu. Okkotee oduu kee dhiisii damma dirree gannaa dhiisise. Kannatti iyyaa jiru kana ka. Kunoo isaaniitiin hin baasistu, shuraafaa keessaa hin baastu anaatiin. Maali kun? Maal geechi? Rabbi si haa gargaaru. Gaad. Shuraa. Manchester diina koo gooftaan sirrana dhaabe. Shuraa. Faayidaa binsi Maaliif akkan tola? sirrana dhaabe gooftaan. Arsenal forever. Haga ammaatitti oddoo kana gadhiistee hin baane jechuudhaati. Wayyoo natu badeeka. Amma ammaatas keessa jecha. Akkana wayi gadhiisa baa. Waanan barbaadu xumuradheera yoo deemnes hagas maraa. Dirree gadhiisa baa. Kana booda jechaadha. Kan keenya meeda. Meeda baay'ee ibsiin jechaa jiraa miti. Maaliif fiintuun harroonni hantee sitti oddoo balleessiti? Baay'ee siin jedhe baay'ee. Hin baatu? Sittoo yaara baay'ee. Baay'ee narraa. Baay'ee tuni. As keessa deemtee oddoo balleessitee hantee. Maali tun harroonni? Eci haala bicha ko. Sinaa balleessu waan ni badaatu. Maal oddoo dhufuudhaan balleecha nama xireechaa ni gara. Meeshaa kana waan isaan godhan jira. Seera basillaa, seera basillaa. Ilif maal seete beekte? Yeroo darbe gaafa raajaan duukaa dhufte fagootti gaafa si ergu jechuudha. Bareedina kee irraati kan ka'e. Ijji koo torbee tokkoof homaan arginee siin jechaa jira. Kan si ajaa'ibu onneen koo immoo jechuudha. Nama akka keetiin abuurraa kan ka'e gara fuulduraatti waa argu natti hin fakkaatu. Amma garuu mata dureen ani si barbaadeef har'aaf waa'ee onnee koof miti. Maalinni kilabni Manchester United jechuudha. Dadhabbinni guddaan isa mudatee jira. Yaadi kilabni Premier League 20 nyaateeru. Champions League 3 nyaateeru. Akka itti kufee abbaan fe'ee gaafa karaa irratti itti qoosaa oolu. Baay'ee waan aarsiif jechuudha. Deeggarsa funaanuuf kilaba kanaaf.
tattaafachaan jira. Maaliin hin jettu? Maaliin? Beekta kaa sagalee koo kiilolee kanaan jechuudha. Sirba ajaa'ibaa hojjedhee deeggartoota Yuunaayitid warra du'anillee kaasee warra otoo jiruu immoo du'es kaaseen jechuudha. Akka kilaba kana deebisanii deeggaran gochuuf jechaan jiraan siin jedhe. Ansi jaabu maafan kan uffadhe irratti fakkaate kan Arsenaal. Maal uffatti? Deeggartoota Arsenaal fakkaadheen kan Arsenaal gara Yuunaayiteditti fiduuf. Maayindii kee kana osoo hin dinqisiifatiin hin darbu. Irra deebiinaa rukutee. Kanumaafan akka modeela taatee muuziqaa koo irratti hirmaattuuf si taasiseen siin jechaa jira. By the way, filannoon kee sirrii akka ta'e mirkaneeffadhu. Of course, ani bareedduudha. Hin beekama. Beekamaadha. Maal seetee garuu? Ani kilabii Manchester United jecha aarsaan kaffalleen jiru. Aarsaa hammana hin jedhamne tokko hin kaffalle. Maal seeti? Gaafa Manchester tapha qabu eeksii koorraa qarshii fudhadhee beetingii qabsiiseen taphadha ture. Gaafa hundaa akka nyaatamedha. Gaafa hundaa achi gara manaa galgaleessiin gala tapha laalee eeksii koo hojii faayitii hammana hin jedhamne faayitii guddaa dhumarratti. Gargar baatani? Walullee kati. Katinaan jedhe. Bakka gargar baatan kottu. Kana booda jechuudha si faana ta'e muuziqaa akkaan baase Manchester United miti Oromoo United uumuu dandeenyaan siin jedhe. Daadhuftee moo? Diina wajjin mana kanatti gala jechuudha. Sumaadha edaa gurbaa diimni kun. Sumaadha. Situ narratti gurmeechaa jira jechuudha. Aha, daad. Gurmii isaa deeggartoota Manchester United jettaa? Ana ka maaliif? Kilabni kun bar kilaba guddaadha daad. Kanarraa ani bu'aa guddaa nan argadha. Kilaba kanatti deeggartoonni isaanii deebi'an jennaan akka biyyaattuu bu'aa guddaan hin jira. Gurba. Intalli kana maarraa mooraa koo jeeqaa turte uffata ati uffatte kana uffattee jirti. Jettamti daad. Intalittiin jechuudha. Intalistiin fakkaata. Ambar gaafa isheen dhuftee argeera. Nan laale fagootti yeroo laalu meeshaa muuziqaa natti fakkaata. Kun immoo gitaara taate. Gitaaratu lukaan deemaa jira jedheen ishee ilaaleen jechuudha. Achi booda ani immoo gaafa waa'ee gitaaraa yaaduun jalqabu. Muuziqaan immoo beekta kaa dafee naa dhufu. Walaloo barreessuun jalqabe. Walaloo barreesse. Yeedaloof gitaaritti fudhadheen tina rukuta jedhee gaafa ishee qabachuuf hin jedhu. Isheen weedaa. Ani isheen nagootidha. Luka koo lamaan gidduu. Walaamatan. Achi booda jechuudha. Luka koo kana lamaan gidduutti ho'iinsi uumame jechuudha. Voolkaanoo eertaallee kanatti hin danfineensiin jechaadha. Achiitii kaasee natti fakkaata danfichi ol darbee deeggartoota Yuunaayitid akka waamuuf kan na taasisaa jiru. Edaa ati seelii ishiiti jechuudha. Wajjin hojjettu. Akkasumiti. Wajjin gurmooftanii hojjetaa jirtu jechuudha. Lakkii akkasumiti. Hojii keeti kun. Ati shakkamaadha mana kanaan baatu. Ishii deemetanan seeratti himadha. Seera jalaa akka ooltu. Dad, wait, Dad! Maqaan isaanii. Abbaa sirrii qaatinnoo garuu daadiin hin dhiisa booda dhiisi. Garuu jechuudha. Amma muuziqicha keessaatti xinnoo ishee jedhu. United siinsi baree kan biraa na wallaalee. United wirtuu onnee koo tokko taanee jiraanne gargar hin baanu gargar hin baanu. United wirtuu onnee tokko taanee jiraanne gargar hin baanu. Maaluma abbaa kiyyaawwan godhinaa wayyaasiin jedhu. Shureetu intalattii seeratti himadha jedhee deeme. Jarattis biirootti argachuu hin dandeenye walgayiidha jedhani homaa naa gochuu hin dandeenye seerris furmaata naan kennine. Gubadhes hin jedhu. Furmaatumti maal naan jettame maaluma furmaatuma naa kaa'uu dandeechaa shureeti. Furmaati isaatti mudaadan. Seera dhiiseeti.
Muuziqaa irratti fokus godhi. Amma muuziqaatiin gadda garaa kee keessa jiru. Sa'aat amma teessee shuree maal godhu jette kanallee jechuudha. Bifa muuziqaatiin jijjiiri. Gadda kee guutuu gara hawaasaatti nan qaqqabsiisa. Raajaan illee baay'isee viidiyoo kee hojjete post godhee jira. Heeruun iyyuu waa'ee kee irratti laayivii galte. Namoonni baay'een jalatti koomentii. Karaa koo beekamta miti ilaale. Abbaa sirriiqa irraa eebbi gaddi kee gadda kee jechaa jiru. Kanaaf hin gaddiin wanti furmaanni jiru karaa miidiyaati. Karaa muuziqaatiin siin jedhe. Amma isaan rakkoo kiyya kana na argaa jiru jechuudha. Isaati gara fuulduraatti yaadduu argaa jiru. Baada sirriiqa ata kanumaan kijibuma fakkana morma dheeressita malee isaan har'a ajandaas godhatanii kunoo har'a eebanne akkas ta'an akkana ta'an jedhanii walii gadi fiigan kana boru gabbaanii jireenya ofii jiraatan boru ajandaa biraa banatanii jiraatan namni as garagalee qubasi qabu hin jiru akka irratti hin ta'in ofiillee ani lasi hime jaarsi hirriba dhoorgitee mataan dhukkubsin fayyamaa qabdaa yoo fiyyuu waan mantaan sooshaal miidiyaa wamantaan hin haasayin isinillee waan isinii himu dhageettanii ani gaara kiyyaan illa seeruma duratti na cufame warri kun wanni irra jiranii walgahii irra jiran jettanii qaaxxaan isaan isuma deebi'a malee kan inni jedhu kun bilaashuun mataa isin dhukkubsa hirriiba isin dhoogaan isin hime gara kiyya dhageettan kun. Shure waan yaadachiiste. Anaaf maal laa godhas siin jedhe gaddi keetii fi fakkaattota keetii. Baay'ee hubamanii jiranii gaddanii jiru bo'oon isaanii cabee jira miidhamee jira jettanii suuraa kaaftanii guyyaa takkaaf gallakkistu. Waaqayyo distii sibiilaa godhee isin uume hosuu ooyitu hosuu qorritu homaa bu'aan qabdanis inni lammaffaan immoo kana deeggara Arsenaal Manchester kan jettanii asitti hojii eegdu atis amma galiitii kana ofirraa baasitii hojii kee hojjedhu atis kana akkuma nama siin jedhe asii fachi dhufteetoo kanan deeggaran jedhiniiti hojii kee hojjedhu. Ijoolleen nakkanneen maali waa'ee isaa beekan?